Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1937tti ardaa bulee horaa ganda woleenaa bookkasaa jedhanii yaaman keessatti dhalatanii achumatti guddatan Yuuba Dooktorri kabajaa Aagaa Xeenxanoo. Ijoollummaatti akkuma ilma qote bulaa kamuu jabbilee fi loon tiksaa waan abbaan kiyya na ajaje hojjechaa qotiisa geenyaan qotaan guddadhe jechuun yeroo ijoollummaa isaanii yaadatu. Daarii Booranaatii dabaraa loon jabbiitisee loon tisee deebi'ee waan abbaan kiyya hojjetu inni horruu wayii kaanuuti munan qannu gizeessanii loonuma bira midhaan qotatanii waa isaan qotatan gargaaraa horii tissaa tikarraa fuudhee jabbii tissee loon tissee akkanumatti ta'ee ka'ee guddadhee. Jalqaba bara 1990 baallii fudhachuun abbaa gadaa ta'uun Yuuba Aagaa Xeenxanoo bara 2000tti abbaa gadaa gogeessa dhallaanaatti baallii kennan. Hangan dhufe abbaa Yuubaa ta'u gadaa kana nan gorsa nan qajeelcha waan narraa eegamu aga umuriin kiyya jirtutti illee hojjechuu ittaan fufa jedhanii turanii yeroo lubbuudhaan jiran. Gaafa abbaan kiyya gadaa maqaa baay'ee maqaa na baasanii qarqinatti yaadanii doobbii naan jedhanii kuusamarraa raabomaan baane raabomarraa dooromaan baane dooromarraa gadoomaan baane garuu ennaa sani abbaan yaa'a sanii nama biraatii yaa'a kiyya ta'uuti malee ani immoo guyyaa baallii fuudhan kanarratti fuudhanii ka'anii abbaa gadaati jedhanii abbaa gadaa na godhanii akkas ta'e. Ofii isaaniirra darbanii hawaasa isaanii aadaa barsiisaa akka turanii fi hiriyoonnii fi namoonni isaan beekan kan kaasan. Daanyaan bara sanii nama liqinsuun sodaatiin nu dubbate isa jennee isarra laakkaan goota kenna jennaan. Waan dansaa nutti akeekaa guddaa fi xiqqaarratti akeettii dansaa akeekaa intalaa fi mucaarratti akeettii dansaa akeekaa hidhata gaarii hidhadhaa jedhaa uffata gaarii uffadhaa jedhaa ilma akka intalaati ilma akka ilmaatitti gorsee hidhoo gaarii gadi geettu hidhoo sirrii hidhadhaa jedhee intalatti gorsee uffata aadaa uffadhaa jedhee intalti kabajaan bultii kabajaan bulaa jedhee aadaa kana nutti akeekuun aadaa kanarraa barachuun aadaa gaarii kanarraa baranneerra. Yuuba Dooktorri kabajaa Aagaa Xeenxanoo maatii bal'aa horachuu himanii garuu uummanni na marsee jiru hundiyyuu ilmoo kiyya jedhu turan. Haadha manaa 5 kan qabanii fi 3 ijoollee horachuu isaaniis ni dubbatu. Ani ijoollee dhiira 12 qabasi. Dubrallee gara 6 qaba jedhee jira. Haadhotii manaa 5 qabaa ijoollee immoo 3 qaba. Yuunivarsiitiin Bulee Horaa bara 2016 keessa hojii isaanii sirna gadaa jabeessuuf hojjetaniif beekamtii kenneera. Gumaacha isaaniitiifis dooktoreetii kabajaa argataniiru. Maan jedhanii nama addaan nama foone ka kanaaf kanan jenne abbaa nama duudii ka illee takkatti nama laalu ka sabaaf sama gargariin foone abbaa nagayaa abbaa araaraa jedhanii ka'anii isa kana natti kennan. Yuumni gadaa kun duudhaan safuu fi aadaan Oromoo akka dagaagu nama hojii hedduu hojjetanidha. Akkasumas barnoonni gadaa yuunivarsiitii keessatti akka kennamuuf sirni gadaa galmee barnootaa saayinsii fi aadaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti akka galmaa'uu fi hayyuu adda durummaadhaan hojjetan keessaa kan eeramanidha. Gadaa Oromoo Gujii keessatti akka mallattootti kan ilaalamani abbaan gadaa duraanii Yuubi Dooktorri kabajaa Aagaa Xeenxanoo tibbana dhibamanii erga yaalamaa turanii booda umurii waggaa 78tti boqotan. Sirni gaggeessaa reeffa isaanii muddee 16 bara 2015 istaadoomii magaalaa Adoolaatti bakka hooggantoonni olaanoo federaalaa fi naannoo abbootiin gadaa hawaasni Oromoo fi sabaaf sablammoonni argamanitti ni raawwatama. Sirni awwaalchaa immoo magaalaa Shaakkisootti raawwatama. Faanaa Broadcasting Corporate abbaa gadaa Gujii duraanii Aagaa Xeenxanoo biyyeen isiniif salphattu boolla keessan daadhina guutu jechaa maatii isaaniitiif immoo jajjabina hawwa.